Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Oromoo magaala biyyaa magaala Oromoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'a waan ajaa'ibaa tokkotu miidiyaa hawaasaa kana irra deemaa jira. Innis maalidha? Takkalaa uuman biyya Ameerikaatti yeroo humna nafxanyaati yookaan humna diinatiin jechaan roorrifamutu mul'ata. Keessaayyuu miidiyaa hawaasaa TikTok irratti bifa salphina guddaatiin ilaalamee ol guddisanii afarsaa jiran jechuudha. Kana Abashaan akka gootummaa cimaa tokkotti laaltee irraa dubbatti. Kana qofaa miti. Oromoonni hedduu bifa garagaraatiin irraa dubbachaa jiran. Inni tokko akka nama salphatetti baga rabbi salphise jechuudhaan haasaan. Inni tokko mootu maqaa oromummaatiin akkas ta'ame jechuudhaan gadditti dhagaamee fi jajjabina adda addaa taasisaa jiran. Asirratti wantoota xiinxaluu hedduu qabna jechuudha. Mee waa'ee isaa itti deemuun duratti wantoota isaan jedhame muraasa irraa dhageeffannee yaada dhuunfaa keenyatii fi dhugumatti hin salphifame immoo gootummaa isaatiif akkas taasifame immoo oromummaa isaatiif akkas taasifame kan jedhu hundi keenya kan adda baafannu ta'a jechuudha. Sababni isaa namoonni keenya hubannoo malee wantoota hedduu haasa'aa jira. Namni tokko yoo dhugumaan siyaasa beeke wantoota hundaa gamaa fi gamanatti xiinxaluu danda'uudha qaba. Mee isatti ce'uudhaan dura viidiyoo isaa gabaabduu tana waan jedhaniin hoteelatti seenanii namoonni hedduu sadarkaa poolisiitiin qabsiisuu hunda hanga gaanitti deemanii haa ta'uti biyya dimokiraasii waan ta'ameef wanti hundi dabarfate. Viidiyoo gabaabduu tana dhageeffannee walitti dichanaa jechuudha. እኔ ለወገኖቼ ትልቅ ስራ ነው ይሄ። ስራው ይቅርብኝ። ድምጽ ሆናለሁ ለኢትዮጵያኖች። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወለጋ ህፃናቶች እናቶች ምንም የማያውቁት ሲገደሉ በፖለቲካ ጥቅም ብላችሁ ህዝቡን ከህዝብ ስታጋጩ ስትከፋፍሉ ኖረው በቀያቸው እያባረራችሁ የኛ የምትሉትን እያመጣችሁ እያሰፈራችሁ ለነሱ ነው ምጮህ ለዳውቱ ጠያቂ ላጡት እርዳታ እንዲሰጣቸው ላጡት ለኢትዮጵያኖች أنا أقول زورو كان يقول زورالن زورالن እንኳን እኛ እዚህ መዞር ምን ችግር አለ? አንተ ወጣት የጋንጊስተር አንተ ንጹሃንን ትገላለህ አይደል? 4 አመት ሙሉ ስገል የኖርክ ሰው ያልደከመ እኛ እንደዚህ ሆናችሁ እንደማቀጥሉ ነው የምነግርህ። ቀን አለው፣ ለሁሉም ቀን አለው። ሲሆን እንደ ሰይጣን መወገር ነው። እስክንድር ነጋ ምንም ያላረገውን ምንም ያላጠፋውን በተክርስቲያን ላይ ሰዎች በተክርስቲያናችን አይነካባሉ አስገድለ ሳትጠየቅ ለፍርድ ሳትቀርብ ወታደር አዘህ እንዲገደሉ ያደረክ አንተ እስክንድር ለደሆች በጮኸ ለኢትዮጵያኖች በጮኸ egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma isin argitan kanatti akka isaaniitti Oromoo salphisanii karaarratti akka barbaadanitti taphatanii akka barbaadan jedhanii deemuu ture. Haa ta'uti yoo ija siyaasatiin laalle fi yoo ija namummaatiin laalle oromummaa xiqqeessuudhaaf wanta isaan godhan wanta isaan itti yaadanii manaa ba'an irratti argina. Ilaa wanti sun hubatuu qabdan Takkalaa Uuman kaleessa qaama mootummaa keessa taa'ee Oromoodhaaf dalagee jira. Eeyyeen dalagee jira. Dalaguu qofa osoo hin taane keessaayyuu qubsiisaa uummata Oromoo Finfinnee irratti taasise sadarkaa ol aanaadha. Amma wanti isin beekuu qabdan inni badasaa hojjetu gaariisaa hojjetu. Wanti har'a Abashaan jechaanii jirtu yoo kan isiniif galu taate waa'ee arraba isaa osoo hin taane Amaara buqqistee Oromoo qobsiiste kan jedhuun maqaa oromummaa isaatiin xiqqeessa malee akka isin yaaddan san Oromoo buqqiste jedhaniini mormaa hin jiran. Maa wallaaltan namni keenya wallaalummaa isaa siyaasni yoo hin beekne illee rakkoodhaa beektaa. Ila wanti isin hubachuu qabdan namichi kuni jarri dhaabattee mormaa jirtu kuni maa Oromoo buqqiste jechaan hin jiran. Maa Oromoo akkas gooti jechaan hin jiran. Isin Oromoon akkana nu gootanii Wallaggaa nu buqqistanii Finfinnee nu buqqistanii jechaan hin jiran. Kana jechuun isin Oromoodhaaf dhaabbattanii nu balleessuudhaaf jechaan hin jiran. Namni keenya kana ofirraa dhiibee lakki nu fixaa turtan Amaara bira dhaabattan. Amaara bira erga dhaabatee maatti dubbatarree silaa matarratti hin baadhatanii maa wallaaltan maa gowwaa taatan yaa saba keenya.
Osoo Amaara biraa amma namni keenya maal jedha? Nafxanyaa matarratti nurra baase maali jedhe? Hayyee nafxanyaa matarra baase har'a nafxanyaa maaf isa komattire? Oromoo taateen nu balleessaa jirta jedhaniin malee Amaara taateen nu balleessaa jirtaniin jenneen amma taakkalaa miti rakkoon isaanii Oromoo xiqqeessanii achitti mul'isuudha. Nutoo maal gochuudha qabna? Badaa keenya ofiif walitti badooma himna malee diinaf dabarsinee hin kennimu. Wallaalummaadha kun. Taakkalaan uuman immoo hojii gaarii hojjete. Hojii hojjete keessatti hangarraa maanoo hin qabu. Maaliif hin qabne beektanii? Fakkeenyaaf namoonni hedduu warri bilisiginnaa deeggaru Oromoo akkana dantaa keessan maali waan haasaa adda addaatiin nama tuqe. Inni kun haasaa nama tuqne hojii irra ture ammootu wanni isin beekuu qabdan guddaan ila wanti isin beekuu qabdan namni tokko qabsaa'aa ta'uudhaaf dirqama mootummaa qofa dhaabatee mormuu hin qabu. Dirqama qaama mootummaatiin ala bahee mootummaatii akkana jechuu hin qabu. Mootummaa keessa ta'ee hojjechuu danda'uu qaba. Namni mootummaa keessa hojjechaa saba kanaaf yoo tajaajila wayii kenne jabaadha inni. Namoota akkasii baay'eetu jira. Kan amma dura darbanirraa baratuu danda'uu qaba. Taakkalaan har'a Oromummaa isaatiif akkas ta'e malee waan biraatiif miti jechuudha. Kanaaf Abashaan akkasitti taamilee cabsite dhugaa ani si dinqisiifadha jabaadha. Biyya Ameerikaatti harkaan nama tuquun hin ta'u afaanii walitti iyyanii inni garuu sodaa takka malee karaarra zanaa jedhee deemaa maal fiddanii nan tuqine harkaan walitti deemuun hin danda'amu biyya Ameerikaatti. Kanuma jedhe waan biraan jenne an Oromoo miti isin hin tuyne jedhee isaan hin gabbarre. Odoo sodaatu tokko taate lakki nuti isin hin tuyne akkana isinii goone akkana isinii goone akkana isinii goone jedha hin jenneen. Waan Oromoo xiqqeessu takkan goone bakka sanittiin mataa jala gadi hin qaban sadarkaa poolisa hundeetti fiduu biraan ga'an garuu homaa gochuu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatu waan ta'eef isaan waan waca kana akka gootummaatti ilaalan. Jecha Shimallis Abdiisaa jette takka tunaa ta'e jiran. Ila jecha Shimallis Abdiisaa jette tana mee naa dhageeffadhaatiniin deebiitti deebisa. Jarri waan sadii danda'u iyyuu danda'u boo'uu danda'u maqaballeessii danda'u kana sadan qofa danda'u. Jarri waan sadii danda'u iyyuu danda'u boo'uu danda'u jarri maqaballeessii danda'u kana sadan qofa danda'u. Zaachaa kana malee dandeettii bira hin qaban guutumaan guututti amana. Kanaaf wanti Oromoon gochuu qabu maaliin nama walumaa galatti wal mormuun hin barbaachisu. Jara keenya nuti isan mormina eeyyeen hin mormina. Bakki itti morminu qabna bakki itti bira dhaabbannu qabna. Inni ilma abbaa gadaati. Bakki akkanaa kun bira dhaabbatamu. Hojiin isaa yoo hin taane immoo hin qeeqamu. Eeyyin bakka hojii isaatti qeeqaa turre. Har'a garuu diinaf dabarsinee kennu wallaalummaa dabarsinee hin kennu. Osoo biyya ta'ee kun silaa kan hiriirri bahamuufidha. Jijjabina isaatiif jechuudha. Maaliif faallaa jara sanaa deemuuf yoo nummaa jara wajjin kan mormuu qofa taate qabsoon keenya yoo hunda abaaruu taate gallee jirra keessa. Maal qabsoon wallaalummaan akkana ga'e nuun taphatuu hin qabu. Kaleessa waan isin baratuu qabdan kaleessa gaafa Jawaar Muhammad nagaa jedhee iyyaa ture san meeqa keetu bilisiginnaa danni jedhee morme meeqa keetu waa meeqa jedhe gaafa nageenyi uumamummootu wanti Jawaar jedhe dhugaadha jettan dhiibdanii warra akka Jawaaruyyuu siyaasa keessa baaftanii jirtan mormuun qofti gahaa miti jedhan yeroo tokko mormuu fi jibbaa garaagarummaa godhaa laala. Jawaar amma siyaasa irraa maaltu isa fageesse sodaatee fagaate no ummata hubachuu dide qabsaa mormaa qofa gootan isin nama qabsaa'u mormituu qofa yoo ani mootummaa dhabaarraan qabsaa miti jara keenya qabsoo jechuun abbaa qabeenya yoo taate qabsaadha maaliif qabsaadha warri si jala hojjetu hundi hin fayyadama waan ta'eef saba isaatiif jiraata sarratanyaan si jala hojjetu suni bu'aa sirraa argata bu'aan sunuu qabsoo mataa ofii danda'e abbaa qabeenya jajjabeessuun hin jiru nu biratti aadaa akkasii hin jiru. Nama mootummaa keessa ta'ee saba isaatii gara jalaatiin hojjetu jajjabeessuun hin jiru. Mootummaa sammaa keessa hojjetamaa mormita eenyu hojjetare? Bar dhugaan jiru kana jiran. Har'a osoo taa'ee namni tuqee namni dura dhaabbatee isaaf mormu hin jiru. Namni mormaaf bakka isa mormuu qabammoota hojii isaa hojjetu. Diinaf dabarsinee ol kennuu haa aadeeffachuu haa dhiistu. Akkatti Amaarri har'a TikTok fi YouTube irratti nurratti geerartii jechuun Oromoo akkana goone jette taakkalaan badaa keenya yoo ta'eyyuu an akka badaatti sisan fudhadhu dhugaa isin hima. Ani mormituudha hiyya mormituudha ani mootummaa kana hin deeggaru garuu dhugaa jiru walitti himaa deemuun gaariidha mormuu qofa jiruufannee mormuu qofti gatii hin qabu akkuma gowwaa
ija qabanneetuma mormuun wallaalummaa nutti agarsiisa. Siyaasa beekurraa bilisa nu taasisa. Kanas yoo mormine sirrii miti jechuudha. Wantoota sirreeffamuu qabu. Kanaaf yoo dandeessan duula Amaara mataa qaqqabachiisu har'a isiin akka nama waan guddaa gooteetti itti ilaaltee geeraraa jirtu kana shallalaa jirtu kana mataa qaqqabachiisuu danda'u qabna. Oromoon edaa waliin jira. Uummanni tokko jedhanii bar amma yoo nu isaan wajjin deeggarree jira kana mormineeyyuu jechuudha. Oromoon waliin galtu waan jedhu keessa isaaniitti waan uumamuuf matarratti ol nu ba'an. Gaafa nu tokkummaan kaanee waa wayii warra deebisnu immoo indee እነዚህ ሰዎች አብረው ናቸው እንዴ wajjin jiranii jarri kun edaa nu shawwadan malee nu soban malee jedhanii tadanaaggaranii jechuudha. Yaani sammuun isaanii hin baxabbatamu. Akkas gochuu danda'uu qabna. Tapha sammuu taphatuu qabna. Asiin keessoon afaan keenya mormaa afaan jaraatiin immoo akka nama tokko ta'etti dubbachuu qabna. Faallaa jaraa deemuu qabna jechuudha. Kana hundi kee irraanfachuu hin qabdu. Takkalaa Uumaa jabaadha. Nama hojii isa barbaachisu olitti hojjeteedha. Hanqina qabullee hin guuttata. Ilma namaati waan ta'eef hanqina qaba. Akkasitti beeka diina matarratti nu baate tana mataa qaqqabachiisuu danda'uu qabdan hundi keessanuyyuu. Kuni siyaasa osoo hin taane Oromummaatti dhufanii Oromummaan mootu tokko taanee dhaabbannee ofirraa dhiibnaa jechuudha nama nutti bu'e. Kanuma galatoomaa ulfaadhaa turtii gaarii.